Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyoo hundumti keessan baga geessanii isiniin jecha. Har'a immoo mata duree tokko bifa dubbisaatiin isiniifan dubbisa. Keessumatti yeroo har'aa fi yeroo ammaa kanatti wanta nutti dhaga'amu wanta keessa jirruu fi wanta nu raawwachaa oollu wanta nu yaadachiisudha jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'ee iccitii dubbisaa hundumaa ifa nuu godhe akka nu gorsu nu barsiisu kan dubbannu kan dhageenyu hundumarraa akka itti jiraannu fedhaaf jaalalaa Waaqayyo nuuf haa ta'u. Mata dureen isaa ati kiristaana nama Kiristoosiin buluudha miti mata duree jedhudha. Ati kiristaana nama Kiristoosiin buluudha miti jedha mata dureensa jechuudha. Maaliifii wanti hundumtuu natti irrate jettee jireenya kee guutuu Waaqa irratti gungumaa jiraatta? Yeroo miila dhiqattu warra miila dhaban maaliif yaadachuu dadhabde? Yeroo buddeena harka keetiin hidhattee kutattu maaliif warra harka dhaban yaadachuu dadhabde? Yeroo guyyaa guutuu lafa garaa keetii burraaqaa ooltee manatti galtu warra sababa dhukkubaan waggaa dheeraadhaa fi sireetti galanii hangarsuu du'aa keessa jiranii du'aan argananii maaliif yaadachuu dadhabde? Waaqayyootiin galateeffachuudhaa fi sadarkaan ati hamma irra jirtu kun gahaadha tureem haadhoo koo. Darbee immoo warra xiqqaa hamma irra jirtu irratti wanta xiqqaa hamma irra jirtu irratti Waaqayyoodhaa fi yoo amanamuudhaa baatte akkamitti sadarkaa isa guddaatti ol muudamuu dandeessaree? Mee takka qulqullicha Daawitiin sammuu kee keessatti yaadadhu. Daawwitii daa'imummaa isaatii bosona keessaa hoolota tiksaa guddate. Akka anaa fi ati yaannutti hojiiwwan jiran keessaa inni gadi aanaan tiksituu horii ta'uudha. Daawwitii hiriyoonni isaa qe'ee keessaa burraaqaa oolu. Obboloonni isaas muudama argatanii barcuma gaariirra taa'uudhaa fi hiriira irratti wal caccabsaa jiru. Daawwitii garuu guyyaa guutuu bosona keessaa hoolota tiksaa oola. Gaafuma tokkollee guddina gara biraa hawwee maaliifan tiksee ta'e jedhee Waaqa irratti gungumee hin beeku. Yeroo hundumaa harka isaarraa baganaatu jira, afaan isaarras yeedaloo galataatu dhaga'ama. Bakka xiqqoo Waaqayyo nama kaa'e sanatti Waaqayyoodhaa fi amanamanii jiraachuu jechuun kunooti akkasidha. Ati garuu bakka amma Waaqayyo si kaa'ee jiru kanatti Waaqayyoodhaaf amanamuu dadhabde. Baganaa kaleessa si harka ture qilinxeetti ol fannisteetta. Arrabni kee inni kaleessa galata baree ture sunis amma takka mallee hinuma gungumta malee waan ati jettu hin dhagahamu. Sobadha naan jetta taanaan meerree harka keerra baganaan. Meerree arraba keerra sagalee yeedaloo. Mee qulqullicha Daawitiin immoo ilaali. Inni hojii koo tikseedha, oolmaan koos bosona keessadha otoo hin jedhini baganaa isaa harkatti qabatee galata kee gaafa jedhu faarfatu nama dhaabbatee isa dhaggeeffatuu fi sammuu namaa haaressa. Daawwitii lafti hojii isaa caakkaa keessa haa ta'uyyuu malee faarfannaan isaa garuu dhukkubsatoota masaraa mootii keessa jiranii fi qoricha fayyisuudha ture. Atis tiksee na godhanii kunoo umurii koo guutuu caakkaa keessa oolaa maalii hoodha jedhee gungumuu kee kana dhiistee waanuma xiqqoo hamma irra jirtu kanatti Waaqayyoodhaa fi amanamtee otoo faaruudhaan isa galateeffatta ta'e faarfannaan kee mataa kee fi aturitti hormaafuu mataa keetii haa turuutii hormaafuu qoricha nama fayyisuudha ture. Maal godha ree egaa sammuu Daawitiif laatee yeroo namaaf laate malee wantichi namaaf hin galu hoo?
Qulqullichi Daawitii iddoon Waaqayyoo na kaa'e kuni gahaadha jedhee amanamummaadhaan bosona keessatti hoolota yeroo tiksu sana obbolaan isaa muudama argachuudhaaf hiriira irratti wal caccabsaa turani. Daawit garuu hiriiricharra hin jiru. Abbaan isaas, haati isaas, obbolaawwan isaas lafa jiru sanatti isa irraanfataniiru. Waaqayyo garuu amanamummaa sana argee otoo obbolaan isaa muudamaaf jedhanii hiriira irratti wal caccabsanii jiranii isa hiriiricharra hin turre sana Daawitiin caakkaa keessaa waamee dhadhaa ejersaatiin mataa isaa jiisee guutummaa Israa'el irratti mootii godhee isa muude. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16. Argitee haadhoo koo hojii Waaqayyoo giddii hin qabaatin kottu hamma na dhaggeeffadhu tiksees ta'ii caakkaa keessas ta'ii bakkuma jirtu sanatti akka Daawitii baganaa kee qabadhuutii galata kee jechaa yeroo Waaqayyoo eeggadhu malee kanan dhabe jettee Waaqa irratti hin gungumin. Gaafa kana gootee abbaan keessii, haati keessii, obbolaan keessii, hiriyoonni keessii hundumtuu otoo quba hin qabaatin hangafoonni kee Eeliyaaffaa, Amenadaffaa, Saamaanfaa otoo muudamaa fi toora galanii dhaabbatanii jiranii dabartee taayitaa guddaatti ol ni baata. Maalumaafuu sadarkaa hamma irra jirtu akka Daawitii Waaqayyoon galateeffadhu malee hin gunguminiin ergaa kooti. Ameen. Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Kennaa Daawitiif kennee hubannoo isaafis kennee bakka jirruuf iddoo keessa jirru hundumatti Waaqayyoon galateeffannee Waaqayyotti gammannee osoo Waaqayyoon hin gaddisiisin akka jiraannu fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Madaan cubbuu kootii kadhannaa kee malee akka hin fayyine Gooftaan Waaqayyo ni beekaatii. Cubbuun koo cubbuu addunyaatiin ol akka ta'e hubatee qulqullummaa kee immoo qulqullummaa qulqullootaatti ol akka ta'ee fi akka caalu ni beeke. Kanaafis jaalala kee onnee kootti dabalee madaa cimaanii qoricha baay'ee cimaa ta'een ala akka hin fayyine ni beekaatii. Ogummaan Waaqayyoo hangam fagoodha. Tolummaa fi dhiifama isaa hoo eenyutu dubbata? Kaan cubbuudhaan madaahanii fi qoricha qopheessee fi isa dibatanii akka fayyaniifidha. Yaa dubaroo sagaagalummaa koo nan haasa'a. Qulqullummaa kee fi tolummaa ilma kee nan dubbadha. Yaa dubaroo balleessaa koo akkasumaan araarsummaa kee fi obsa ilma keetii nan dubbadha. Yaa dubaroo dhibaahina koo gorsa kee fi dhiifama ilma keetiin nan dubbadha. Humni jaalala ishii kan irra oolee waamichi maqaa ishee fi afaan isaarratti kan hin banne kadhannaa abbaa Giyoorgis. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Waaqayyo Gooftaan amma dhumaatti cimsee akka nu dhaabu, akka nu geggeessu, akka nu gorsu, akka nu barsiisu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Keessumatti yeroo har'aa fi yeroo ammaa kanatti sa'aatii nu sekendii nurra jirru kana keessatti wantoota nurka jiru irratti Waaqayyotti gammaduu dadhabnee yeroo hundumaa Waaqayyoo irratti kan gungumnu baay'ee keenyatu jira. Namni Waaqayyoon kan galateeffachuu qabu waan harka jiruu fi waan isa harka jiru keessattidha. Fayyaadhuma qabnuuf iyyuu Waaqayyoon galateeffachuu dadhabnee cubbuu irratti cubbuu Waaqayyoo irratti yeroo hundumaa gungumne Waaqayyoon gaddisiisna. Waaqayyo Gooftaan laphee hubannaa nuuf kennee amma dhumaatti cimsee nu jabeessee galata isaaf akka dhaabbannu ittiin gonfoo jireenya ishee bara baraa ishee samii akka dhaallu fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Warreen dhagahee dabarsu osoo hin taane warri dhagaheetti jiraate firrii irraa argamsiisu akka nu taasisu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo sin faana ta'u. Waaqayyo sin eebbisu. Eebbifamaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Na kakaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise Waaqa tokko kan ta'an Waaqa Abbaaf, Waaqa Ilmaaf, Waaqa Hafuura Qulqulluuf galanni ta'u. Arras yeroo hundumaa bara baraan. Ameen.